guyyaa har'aa kana ajandaan kiyya waan gidduu kana obboleessa keenna Reedii Aadamii fi shamarran teenna qarree sikkoo mandoo shamarran Arsii jidduutti ilmi namaa ta'e namni wal dhabuu danda'a. Wal dhabni illee ni uumama. Nu ammoo kan nurraa bareedu yeroo ibiddi ho'isanitti osoo hin taane yeroo dubbiin qabbanaahee wanti bareedaa fi wanti qalbii nama gammachiisu yoo jiraate yeroo dhufuu qabnutu amma waan ta'eef amma dhufe jechuudhaan inni sababni illee jalqaba irratti suuraa kana fayyadama obboleessi keenya Reedii Aadam jechuudha. Erga inni dhufee miidiyaa irratti dhiifama gaafateen booda kan dubbatuu filadhe sababa dubbatuu barbaadee fi waan dubbatuu barbaadullee ergaa kiyya amma sirraa eegala jechuudha. Kana suuraa kana jalqaba irratti Reedii dhuma mataa isaa irraa eegala ajandaa kiyya irraa jechuudha. Suuraa kana irratti hundaa'uudhaan Reedii dhuma irraa eegala. Obboleessa keenya Reedii Aadam rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti illee kullu banii aadam qaxaa jedhanii jedha. Ilmi namaa hunduu ni dogongora jedha. Irra gaariin namaa ammoo nama dogongora isaa san irraa baree jedha. Ilmi namaa ta'ee namni hin dogongorre kamuu hin jiru jechuudha. Inni lammaffaa dhiifama gaafatuu kan kee erga argeerraa dubbatu wanti an filadheef wanti na gammachiisee fi wanti itti gammadee akkasuma ammoo waan boruuf ammoo nu fayyadu keessattuu akka ilmaan sikkoo mandootitti akka ijoollee Arsii sooshaal miidiyaa kanatti waan nasihaa obbolummaa ergaa obbolummaa waan isinii dhaamuu qabuu fi kallattii fuuldura akkamitti akka deemuu qabnu yaada xiqqoo waliif kenna jedheetiin jechuudha. Ni yaadna dhaggeeffadhaa. Inni jalqabaa hawaasni anillee keessaa dhaladhe warra akka Reediitii fi ijoollee biroollee keessaa dhalatan uummanni Oromoo sikkoo mandoo warri Arsii uummata kootti dhufe yookiin ilaaf ilaameedhaan waan kamuu haasayaan furatu dubbatee waliigalutti amanuudha. Even biyya ambaa biyya Arabaa kana keessa teennee biyyoota faranjii keessa teennee biyya baqaa keessa teennee sadarkaa uummata Arsiititti namni jaarsummaa taa'ee sa'aatii 3, 4, 5, 6 halkan guutuu fudhatee koottu dhufe jedhaa waliin dubbatee rakkoo furatu akka Oromootitti sadarkaa tokkoffaarra uummata Arsiitii yoo jedhe kijiba takka hin qabu. Jaarsummaa fi taa'anii waa'een mari'atutti jechuudha. Sababni kana godhaniif hawaasni nuti keessaa baane kun hawaasa hayyuu, hawaasa beekaa, hawaasa taa'ee dubbatutti amanuu fi dubbatu qofa osoo hin taane dhagahutti, dhageeffatutti amanu waan ta'eef jechuudha. Nuti warri dhaloonni ammaa kun garuu akka kaleessa abboota keenyaa san deemaa jirra, akka isaanii ta'aa jirra yoo jenne ufuma kennaa uf gaafatuu dandeenya. Ajandaa gidduu kanaatitti yoo deebi'u obboleessa kiyya Reedii Aadam baga dhiifama gaafatte. Anammoo si galatoonfatuu barbaada. Sababni illee ummanni ati dhiifama jetteen kun ummata yoo dhiifama illee jedhanii yoo dhiitamaniif illee ummata ittiin saalfachisnee fi ummata nama hin saalfachiisneedha. Hawaasa gaafa namni kufe bakka kufe ol nama qabu, hawaasa gaafa namni rakkate bakka rakkootii nama baasu, hawaasa gaafa namni dudda sitti gale sitti garagalee ofitti si qabuudha. Ragaa kana kaleessa akka ilma Oromoo tokkootitti ani sooshaal miidiyaa kanarratti ilmaan Oromoo hunda waliin dhaabataa ture. Dhaloonni kiyya Arsii ta'ullee takka nama Arsii, Shawaa, Jimmaa, Wallaggaa jedhee keessa kiyyatti karabbiin qulqullummaan natti beeku ilma namaa takka gargar baasee ilaalee hin beeku. Gaafa garuu
Anaa nama hunda ija tokkoon ilaalu kana warrummaan an obboleewwan kiyya jedhu ana diinomsanii sadarkaan taanee fi kallattiin taanetti nageessan adda durummaadhaan namni adda durummaadhaan ofitti naqabe abshirsiif jirra si waliin jirra galanni kee kanaa miti naan jedhe obboleewwan keenna shamarran Arsii kana. Har'a yoo isin lamaan jidduutti wallabdiin uumamu akkatti dubbataniif garatti dubbatantu nama dhiba. Keessa namaattu nama madaa. Maaliif atis obboleessa kenna wanti kanaan nagahe goromsa gabaa bahee jedhan waa malee bakka sanii fi jecha san biran geenne waan si madeesseef si quuqetu jira. Asiinillee ijoolleen tun obboleeyyan teenna ta waliin dhalanne ta waliin guddanne ta naamusa isii beennu ta isini malee si'uu namaan hin jenne ta haadhaaf abbaa ofii maqaadhaan hin waamne isin tayyattu malee ta osoo haadhaaf abbaa miila dhiqtuuf osoo ulfeessitu osoo kabajjitu osoo dhoqqee hartuuf osoo qoraan cabsituuf osoo haadhaaf abbaa ofii irraa uffata miiccu ijoollee biyyaa baatetu har'a qilleensi sooshaal miidiyaatiif qilleensi baraa kun nama dogongorsiisuu danda'a. Tarii dogongoranii jecha hin taane namootni muraasni dubbatuu danda'an. Gara dubbatanii fi akkatti dubbatantu nama dhiba. Martuu qaama ofiiti dhiiga ofiiti. Akkuma Oromoon mammaaktu wal beekee walitti mar'atee wal wallaalee wal dha'ee jedhan. Ka silaa gaachana walii ta'uu qabutu, ka irkoo walii ta'uu qabutu, ka wal maxxanfatuu qabutu walitti garagalee wal nyaata. As biratti akka dubbatanii fi bakka dubbatantu nama dhiba. Haa ta'u malee erga isin walitti nuu fayyitanii atillee dhiifama jettee isinillee obboleeyyan tiyya qaqqaaliin dhiifama isaa sana fudhattanii akka kaleessa nu isin beeynutti akka kaleessa arsoomni qabutti akka kaleessa dubartiin Oromoo Arsii qabdutti naamusa kaleessa isin beeynu naamusa kaleessa abbaafaati keessan isin guddifatte akka kaleessatti arsoomni qorsooma jedhan feekidha miti jecha ittiin boonaaf jedhanii miti dhugaadha arsoomni qorsooma. Dhugaadha arsoomni qorsooma maaliif naamusaa fi ilaafilaa miti waan amananiif hayaa'aa fi akkaataa itti dubbataniif bakka itti dubbatan waan beekaniif namoonni muraasni akka nama muraasaatitti dogongoruu danda'an. Dogongoruu qofa osoo hin taane dogongoranii nama biroollee dogongorsiisuu danda'an. Hawaasni garuu akka hawaasaatitti hawaasa kabajamaa fi hawaasa beekaadha. Kanaaf deengaddi akka itti dubbannu waan namni jallisneef akka amma reefu tartiibaan isiniif adda baasee dubbadhe sanitti qaama tokko dhiiga tokko ilmaan abbaa tokkootiif ilmaan haadha tokko yoo wal dhabde gamaa gamana dhaabattee walitti su'u jechuun dandeettu. Yoo dandeesse nagaa buusu yookaan ammoo haga namni sun miira san keessaa bahee akkana waan gammachuutiif waan qalbiin namaa itti tasgabbooftu dhagahaniititti obsaan taa'anii eeggatutu caala jechaadha. Guyyaa lama sadii kana nu reediin akkana hin jenne ijoolleen akkana hin jenne maal takka hin jenne callisuu filan gammanneeti miti osoo keessi keenya garaan keenya nu gubatu jechaadha. Ka wal dhahaa jiruu fi ka wal dhabaa jirutu dhiiga kenna waan ta'aniif innillee dhiiga kenna jarrillee dhiiga kenna. Wal wallaalte malee jecha afaaniitti wal jala darbee wal dhaban malee jibbaa fi lafee hammeenya walii qabataniiti miti. Isinii galee kanaaf keessattuu obboleessa kiyya Reedii Adam kaleessa miidiyaa kanarra waggaa lamaa sadii waliin turre ati nama miidiyaaf haarawaatii miti. Naamusaan si beeyna akhlaaqa gaariin si beeyna ammallee homa si dhibetu si dhibee homa si jechisiisu si jechisiisellee ta'uu danda'a homa si dogongorsiisu si dogongorsiisellee ta'uu danda'a. Ammoo eega dhiifama gaafatte nullee sirraa gammanne ummata kabajamaa fi ummata gaafatan gaafatte ittiin gaabbinu. Gaabbuu qofallee miti yoo namoonni tokko tokko dhiibanii dogongora si deebisuuf deemanillee taate ati nu ufduuban deebiin. Komentii jala deemanii borullee waan darbe si kaasanii waa siin jedhuu danda'an. Namoota san argite ammoo akka ufduuba hin deebin gara fuulduraatitti malee. Biraa galeera jette biraa galuu san hojiidhaan qabatamaan agarsiisuu qabda jechaadha. Sagalee jiraa jirtan maal ta'e sagaleen kiyya nagamuuma? Sagaleen kiyya nagamu?
Sagaleen immoo dhagaama kennu bar silkii biraatti as ilaalaa jira. Hin dhagaama akka gaariitti. Hin dhagaama mi lakkoofsa tokko naa barreessaa jira. Ayyee. Kanaaf sunsan gara shamarran keenya ijoollee Arsiititti yoo deebinu ammoo namni nama cabsuu barbaadu waan fedhe jedhuu danda'a. Ka jidduu namaatitti ammoo ibidda babal'isuu danda'u ammoo itti dabalee waan biraa jechuu danda'a. An abbaan fedhe jaalatee jibbee dhugaa isinitti mana dhageeffadha. Shamarran Arsii warqiidha yoo jedhan warqii osoo jechi bira akka warqii irra wayyaatu jiraate isinii dabalamuu qaba jedhee yaadaan. Kana yoo jedhu waan Arsii ta'eefi miti waan Arsii keessa dhaladheefi miti. Akka warqii taatan ka isin godhe ammoo akkaataa haadhaaf abbaan keessan itti isin guddifatantu akka isin warqii taatan isin godhe. Naamusa kaleessa isin ittiin isin guddifatantu hayaa safuu dubartiin Arsii abbaa warraa isiitu si hin jettuun isin jettiin nyaadhuun jettuun nyaadhaa jettiin. Isa san ammoo haadha isii irraa kaleessa barte. Isa santu akka isin akkasi kabajamtan isin godhe. Isinillee waan kaleessa haadhaaf abbaa keessan irraa dhaaltan san eeggadhaa. Eeggadhaa. Qabeenya guddaadha. Warqiin qabeenya. Warqummaa Rabbi isinii kenna. Eeggatuun ammoo teessan. Eeggatuun teessan. Isin fakkaatee namni maqaa keessan moggaafatee nafsiyaa dhuunfaa ofiitiif arraba ofii dheeressee waan barbaade yoo ka oofu taate warqummaa teessan san isin jalaa giraama isaa hir'isa. Kabajaa keessan san isin jalaa hir'isa. Nama maqaa keessan dhahatee jecha shamarran Arsiin fakkaanne gocha shamarran Arsiin fakkaanne dubbatu ammoo lakki nuti intala Arseeti. Intalli Arsee safuu qabdi. Naamusa qabdi. Hin dubbata taanaan uf danda'e dubbadhu malee tunnuun fakkaattu uf kabaje jedhee namni ofirraa deebisu isin. Sababni illee namni halaakatuma nama fudhatee nama halaaka waan ta'eef. Uf danda'een dhaabatu nama erkatee dhaabata wanti namatti erkate ammoo yoo achii kufe sillee fudhatee kufa waan ta'eef jechaadha. Isinii galee kanaaf nuti warqiidha jettanii namatti himuuf hin deemina. Nuu isinirraa himna obboleeyyan keessan warri isin waliin dhalate warri isin waliin guddate warri maalummaa keessan bareechee beeku isinii galee warri maalummaa keessan bareechee isinirra beeku nuu isinirraa himna isinirraa dubbanna. Nama asirratti uuf hin deemina. Namatti himuuf hin deemina. Maaliif abbaan ofirraan dubbatu namatu namarraa dubbata waan ta'eef jechaadha. Isinii galee namatu namarraa dubbata waan ta'eef abbaan ofirraa hin dubbatu. Jecha reefu reediin jedhe keessa waan garaa na nyaate tokko ani yeroo jecha arrabaa sanuu dubbadhu keessa kiyyatti itti amaneetii miti jedhe miiraaf dubbadhe. Reediin kun ammoo hedduu waan garaa nama nyaatuuf qabu. Waan hedduu waan garaa nama nyaatuuf qabu. Agartanii? Kanaaf ergaa nanarra isinii dhaame kun ergaa obboleessi keessan xiqqaan tokko isinii dhaamudha. Warqummaallee Rabbiin namaa kenna. Beekumsallee Rabbiin namaa kenna. Hayyummaallee Rabbiin namaa kenna. Rabbiin waan kana hundaa isinii kennee jira. Warri miidiyaa kanarratti illee ammoo ijoolleen Oromoo biroo maal jedhaa turtanii warri agartanii waan tokkotu taajabdan. Shamarran Arsii waan ittiin boonan malee waan ittiin booyan waan ittiin saalfatan takka illee hin qabdu. Tarii ilma Arsii ta'ee namni fakkeenya akka kan koo shamara kutaa biraa ka fuudhu yoo jiraate ilmi namaa kamuu bakka riskiin isaa bakka buddeen isaa Rabbi walitti namaa lallabe riskiteettu achi jira achi dhaabadhu Rabbiitiin shamara kutaa biraa fuudhan malee shamarri Arsii waan naaqisa taateef yookiin waan hir'ina takka qabduufi miti. Riskii fi hireetu bakka kamuu nama kamiyyuu dhaaba. Malee bakka feete taatee shamarri Arsii waan hawwan malee waan itti dheessan malee waan irraa dheessan takka illee hin qabdu. Kana ijoolleen Oromoo kutoo biraa illee yoo jiraattan hin shakkina. Nuti ilmaan Arsii yoo hireen bakka feete nama dhaabde bakka buddeenni nama jiru bakka riskiin namaa waliin namaa lallabamte namuu dhaabata. Waan kanarraa hafe garuu shamarran Arsii waan ittiin boonaniif waan hawwayyoo taate malee waan irraa jibbaniif waan irraa dheessan takka Rabbiin isiin kenne. Har'as borus ittiin boonna.
kaniitii isaa taate akka niitii isaatiitti uf jalaa qabaatee ittiin gammadaa jiraata. Ka akka kiyya ammoo obbolummaa arsooma waliin qabu ammoo obboleettii akka jaraa qabaatuudhaaf ittiin gammadaa ittiin jiraata. Kanaaf tarii miira yoo namni aaree dubbatu ilaaltanii ilaalcha gad aanaa yookiin ammoo shamarri arsii wayii akkas taatii namni itti yoo jiraate hin dogongorinaa. Hin dogongorinaa. Nuti jaalala guddaa, kabajaa guddaa, bootaa guddaa isaaniif qabna. Hardhas borus ka fuudhee akka haadha manaatiif jalaa qabullee ittiin boona. Ka fuudhee akka haadha manaatiif jalaa qabullee ittiin boona. Akka kiyya shamara kutaa biraa fuudhee ammoo obboleetti akka shamara arsii keessaa dhalatuu fi haadha akka shamara arsii qabaatu ammoo sirritti ittiin boonna. Ittiin saalfannu waan itti saalfatan takka illee hin qabnu. Abbaan feete kutaa Oromiyaa 11 keessaa dhufee shamara arsii fuudhee jireenya kiyya keessatti itti gammadaa hin jiraanne nan kabajitu nan ulfeessitu kabajaa naan qabdu namni jedhu as beena wajjin haa dubbatu ani hin deebisaafi. Fuutee ittiin gaabbitu dubartii arsii si nyaachistu akka gaaritti si uffistu akka gaaritti si kunuunsitu akka gaaritti wallaahi al'aazim ni'ima bultiin halaalaa qabdu gammachuun halaalaa qabdu fuudhuun gammachuu akkamii akka qabu shamara arsii fuutee ittiin gammaddee jiraatuu dandeessa. Takkaan sadarkaa kanatti hin dubbadheen beeku waa'ee kanarraa. Ajandaan kiyyallee waa'ee akkanaati illee miti. Garuu yeroo tokko lafeen arbaa wahiin dhaan hin cabdu waliin dhahan cabdii jedhan. Sababa kana ta'eef dhugaan dhugaa sobni soba. Ka wallabe obboleeyyan teenya dhiiga keenya ija teenya tabitaatiif tamirgaati jarrillee araaramanii jiran araarri jaraallee ammoo nullee itti gammannee jiran. Reedilleen baga dhiifama gaafate, ummata kabajamaa gaafate, hawaasa isaa gaafate, obboleeyyan isaatii fi haadha isaa gaafate. Darbeellee shamarree arsii haadha manaa isaatiillee. Ergaan kiyya inni xumuraa ammoo waa'ee kanaan wal qabatee please warri miidiyaa kanarra jirtan keessattuu ijoolleen takka sabboontuu shaashee, sabboontuu diksiis, sabboontuu maalii, sabboontuu akkasii warri jettanii moggaafattan kun irra deebi'ee jecha reefu isiniin jedha. Qaala insa kaleessa isin qabdan, ulfina isin kaleessa qabdan san miidiyaa kanarratti isin jalaa hir'isan waan ta'eef namoonni akkasii gocha badii iddoo kamitti yoo isaan hojjetan yoo argitan akka isaan irraa of qusatan nama biroon taane isinummaan mataan keessan tarkaanfii ofii walirratti fudhadhaa. Nuti warri akka ilmaan Oromoo tokkootitti akka obboleeyyan keessan ilmaan sikkoo mandootitti akka ilmaan sikkoo mandootitti warri isiniin boonnu gaafa maqaa keessan namni moggaafatee jecha shamararraa hin eeggamneef wanta afaan shamararraa keessattuu obboleeyyan teenya shamara arsii ta'isin malee si'i namaan hin jenne ta nyaadhaa malee nyaadhu namaan hin jenne ta ol jettee ija keessa nama laalle isii nu beeynu san ta biraa fakkeessitee miidiyaa kanarra nutti agarsiistu nullee nu dhagaama Oromoo kutaa biraa biratti illee akka namni saalfatu nama godha. Maaliif an isinitti hima Oromoo miidiyaa kiyya namni hordofu shamara arsii qofaa miti. Ilmaan Oromoo kutaa 11 dhiiraaf dhalatu na hordofa. Addabaabaa irratti ummata afotti dubbadha. Shamarri arsii warqiidha jedhan fakkeessaa fi miti dhugaadha. Irra deebi'ee dubbataa jira. Yeroo 2-3 jecha kanarra deebi'eera. Ka sobaatii miti ka dhugaati. Akka isaan warqii ta'anii guddatan haati bar hin beeyna ollaa qabna maatii qabna. Shamara haftuu tana bar haati yoo tumte ol jettee ija keessa laaltu bar shamara. Imimmaan xuruurataa biraa deemte haadhesii biraa. Imimmaan xuruurataa biraa deemte deebitti hin deebistu haadhatti. Akka gabraatitti hojjettiin malee akka ilmootitti miti. Ganama buutee bishaan waraabdee uffata miicitee nyaata dalagdee dhoqqee hartee achi uffata ofii godhattee achi mana barumsaa deemtee osoo yuunifoormii ofii galtee mana barumsaatii hin baafatiin osoo dalagdu sa'aatiin hirribaa itti ga'a. Shamarri arsii tan nu beeynu isiisan. Taarra miidiyaa irra teetteellee obboleessa ofii qaama ofii diinomsiteetiin miidiyaa kanarratti waan biraa jettu isiin suni tama tiktokiiti malee taarsiitii miti isiin sun. Isiin ta tiktokiiti malee taarsiitii miti. Taarsii tan nu beeynu ta'an akka amma isiniin jedheetan. Ta'an warqi jedhellee isiisan. Kanaaf kana ergaan ani isinii qabu
rabbiin hamtuu akka ammaa gidduu keessanitti gidduu keenyatti hin deebisini waan isin wal nyaachisa waan wal isin wal laalchisa